Hi, akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota chaanalii Digital Oromoo. Guyyaarraa viidiyoo paartii lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Akkuma paartii dura keessatti akkamittiin akka TikTokii qarshii namaaf kafalu akkaataa itti banatan isin barsiisee jira. Namoonni viidiyoo dura laatanii argitanii jirtan. Kabanattanis banattanii jirtan. Kan banatanis ammaa tana yaalaa qabaa viidiyoo hin deemaalaadha. Viidiyoo paartii tokkoffaadhaadha. Banadha. Viidiyoo kan keessatti wanni ana isin agarsiisu akkamittiin akka viidiyoo qopheeffatanii isin agarsiisa. Kaaniin ulaagaan TikTokii qarshii namaaf kafaluu fi nam gaafattuuf ulaagaalee tamtaa armi keessatti viidiyoo kan keessatti isin agarsiisa. Jalqaba immoo akkamittiin akka iskiriiptii qopheeffatan. Iskiriiptii jechuun waan viidiyoo keessatti dubbatan yookiin akkaataa viidiyoo itti tartiibanii viidiyoo kan keessa isin agarsiisa. Kanneen haarawaa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanichaa amma akkuma duraatiin laayikii fi sheer gochuuf hin dagatinaa isinidha. Gara viidiyootti dabarra. Nu hordofaa. Viidiyoo kana adii shoolaadha. Viidiyoo kana obboleeyyan keessanii ka viidiyoo kan barbaadanii sheer godha. Amma bilbila keenyaa irseenne bilbila keenyaa akkuma san arguu jirtanii anini bilbil kiyyaa sheer godhe akkana isin agarsiisa. Isin ammoo viidiyoo tana hordofaa agdasa wanni jalqabaan isin agarsiisu akkamitti akka viidiyoo qopheeffatan isin agarsiisa. Akkuma isin dura isinitti hime silkii teessanirraa ChatGPT hin dhabine. ChatGPT akkaataa isin itti gabbuufatanii isin agarsiiseen jiru. Ammallee isin agarsiisa. ChatGPT filaan san gabbuufatanii fi Play Store silkii teessanirra jiru bir deemtanii Play Store application irraa gad daawunlooddatanii bir deemtanii gabbuufatan jechuudha. Bakki searchii kan tuqxanii akkana bakki searchii kan tuqxanii ChatGPT jettanii qortanii ChatGPT erga sanitanii qortanii kaam gubbataa'u kaan amma update naan jedhe kana update godhu anamma yeroo biraa update waan godhuuf yeroo biraa update godha amma update godhu akkuma san arguu jirtanii kana amma ammoo viidiyoo keenyaa wanni itti nu'aana kan isin agarsiisu ChatGPT kanaani akkamittiin akkama idea qopheeffatan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf am ChatGPT gaseenne ChatGPT viidiyoo qopheeffachuu feena itti himna. Afaan Oromoo namni beektan afaan Oromootiin leeni gaafattanii qopheeffachuu dandeessanii afaan Amaariffaa namni afaan Amaarinyaa beekullee qopheeffachuu dandeessanii yeroo ammoo sagaleen dubbachuun feetanii bakka amma ani nam gubbaa sararkana bakka nama gubbaa sararkana ka jala kana bakka nama gubbaa sararkana kaan ammoo waan diimtu kana isin agarsiis kana irraa tuqxanii dubbattanii jechuudha. Amma akkamitti akka iskiriiptii qopheeffatanii itti qoraa kan itti barreessanitti rishaala dheedaa kan dubbatanii kan itti barreessanii afaan Oromoo illee itti barreessuu dandeetta afaan amma Ingilishii illee itti barreessuu dandeetta fakkeenyaaf amma afaan Ingilishii itti barreeffnee isin agarsiisuuti. I want script. I want script and script fedha script jechuun barreeffama waan viidiyoo suni script number baaduleen titling kiyalee waan itti barreeffadhu fakkeenyaaf amma mata duree viidiyoo qopheeffachuu jiru mata duree sun qopheeffadhee itti toffadha amma title motivational dha motivation about money an fakkeenya qarshiirraa jechinam kakaasu ka beeserraa qarshiirraa nam kakaasu motivation video akkasi fedha video akkasi dubbachuu an barbaaduu fi akkanatti itti qoradheetiin amma irraanii send itti godha. Amma akkuma san arguu jirtanii barreeffam naa horee jira. Fastii barreeffam kiikan irratti waan akkuma san arguu jirtan kana fastii wanni inni arman naga kaa'e hook jechuun waan ati jalqab dubbattu kaatiin TikTok akka namni viidiyoo akka hin dabarsineen gootu. Irralleeni intro jechuun waan dubbachuu sun xiqqoo irraa himta irraanii akkan ol gaddeemtee irraanii story and main message story waan sunirra deema story si himta yookiin seenaa waan sun himta akkan ol gaddeemtee irraanii emotional push jedhanii jechinam kakkaasa si dubbatta jechinam kakkaasu kan nam kakkaasana si dubbatta akkuma sana irralleeni call to action jedhanii akki namni viidiyoo te follow godhuuf account te follow godhu video te like godhu nam gooti start that project start that business edha akkana si gabbaasa amminni irraanii ending irratti because many followers action akkasidha. Amma ammoo barreeffamni naa hor kana afaan Oromoo naa jijjiireedhaan translation Oromoo jedheen hojjaan itti erge waan naa hor kan cufaa afaan Oromoo naa deebisaa jechuudha. Amma akkuma sana agartanii mata duree maallaqa kaayitii piroojeektii kee jalqabi jedhu irratti mata duree akkana naa kaa'e maallaqa kaayitii piroojeektii kee jalqabii jedhe mata duree leesumatti midhaaqsee bareechee naa tolche jechuudha. Amma akkuma hook kan jedhu kan irratti maalidha rakkoo maallaqaa miti
yaada kee maallaqa irratti qabduudha rakkoodha. Akkanatti amma seenaa irraan seenaa am keetaanuleen erga ijoo amma keetaanuleen kakkaumsaa keetaanuleen waamicha gochaa keetaanuleen xumura viidiyoo tattee akkanattiin qopheeffatti skriiptii waan barreeffatti kana amma waan asii qoratti kana waan inni amsi gahor kana warqas fuutee luukii fuutee fakkeenyaaf amma waraqaa wayitiif qalaamu fudhattee rahoo qortaa irraanii isa agarsiisa asii gallaadha. Irraanii fakkeenyaaf amma namoonni tokkini istaandaa qabanii fakkeenyaaf istaandaa jechuun istaandaa kanaati. Istaandaa kana akkamittiin akka wanti tokko isa agarsiisa. Namoonni istaandaa kan hin qabne immoo akka duraan jammarellee isa agarsiisa. Duraanii gaafa YouTube jammariin duratti akkasuma duraan gaafa waan social media kana editing waan kan gammoo kore akkamitti akka tokko isa agarsiisa. Namoonni istaandaa qabdanii amma kan isa arguu dinga kun istaandaa fakkeenyaaf amma yeroo istaandaa qabdanii akkanatti istaandaa kana wanta tandasa istaandaa kana nubira istaandaa kana namoonni order gochuu barbaadanii birrukum sadiitiin nubira order gootanii akkasuma shinin keenya shinikum lamaaf shaniitiin nubira order gochuu dandeettanii amma kumsana agartanii kana istaandaa kana sana agarsiisa fakkeenyaaf amma bilbila keessan akka keetanii kan sana agarsiisee jiru kafuul kakkee mul'isee social media irra gabbaafudha. Akkanatti istaandaa keenyaa silkii keenyaa keekkeewwannaa fakkeenyaaf amma silkii keekkeewwannaa sinagarsiisa. Erga keekkeewwan irra baane amma akkuma sana guutan kana amma istaandaa fakkeenyaaf amma dheeressanii akka isaan amma viidiyootti qopheeffatan isin agarsiisuu jira. Fakkeenyaaf amma kanatti namoonni istaandaa qabdanii kan qabni illee mali isa fayyadamtee sana agarsiisa. Akkan keewwatanii waan barreeffatan kaammoo ChatGPT isanii gabbarreessa akka deemuun sana agarsiisanii gabbarreesse waraqaa qoratanii as keewwatanii viidiyoo keessanii kaameera keessan banattanii itti wal hojjetanii isin agarsiisa. Fakkeenyaaf kana amma as gallaaltanii walitti jettanii kun dheeraa kana amma viidiyoo keessanii banattanii fakkeenyaaf amma viidiyoo banattanii fakkeenyaaf amma isin agarsiisa. Amma kaameera keessan banattanii wambarii keessan fudhatanii gam kan teettanii akkanatti of qaraasanii jechuu fakkeenyaaf amma keenya isin agarsiisna. Fakkeenyaaf amma kanatti keewwattanii viidiyoo keessanii kaafattanii achi jettanii nama tokkos keettanii sirreeffattanii akkasittiin daafattanii yookiin ammoo akkasii miti fuula kanatti itti gaddeebistanii kaameeraa fuula itti gaddeeffatuuni akkanatti hojjechuu dandeessanii. Amma viidiyoo keenya rikood goone wanti ChatGPT nu barreesse ka waraqaa irra barreeffanni kaanii irratti qaraaraa jechuu irratti dubbisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan barreeffanni sun laallee dubbannee yookiin waan barreeffanni sun dubbisnee akkasittiin viidiyoo keenya qopheeffachuu dandeenya. Kun amma akkanattiin qopheeffachuu dandeetta. Amma viidiyoo ta'an keessatti akkamittiin akka osoo fuula keenyaa hin mul'isinii fi amma akkamittiin akka osoo fuula keenya hin mul'isinii social media irratti gabba'uu dandeenya. Akkaataa namni sana agarsiisu kun akkaataa fuuluutti mul'ifatanii akkasittiin viidiyoo qopheeffatanii dubbatanii viidiyoo ta'an keessatti akkamittiin osoo fuula keenya hin mul'ifne hojjechuu dandeenya agarsiisa. Osoo fuula keenya mul'isee social media irra gabba'uuf karaa lama fayyadamta. Tokkoon sagalee akka fayyadamtee akkasittiin of mul'isitee akkaataan duraanii TikTok irratti jalga qabe adoo fuulkii mul'isee TikTok jalga qabe ammaa taramu fuulkii mul'isee jira. Akkamittiin akka gaafasii akkasittiin akka tochee isin agarsiisa. Gaafasii silkii bareedaa qabu silkiin keelleen kaameeraa waan qabnee fi akkasittiin gad hojjedhee asiin gaggee amma immoo akkamittiin akka atiin fuula kee osoo mul'isin iyyuu social media irratti beekamuu dandeettu. Social media irratti yookiin gabba'uu dandeettu. Viidiyoo ta'an keessa agarsiisa. Kanneen haaraa ta'an subscribe gochaa maatiiwwan chaanelichaa amma akkuma duraatiin laayikii gochuun dagatina.